biran geenye jechuudha. Murteessuudha. Nyaachuudhaaf ni murteessita. Dhuguudhaaf ni murteessita. Rafuudhaaf ni murteessita. Barachuudhaaf ni murteessita. Dalaydee if jijjiiruudhaaf ni murteessa. Har'a garuu murtiin teenya roga torbarratti roga torba akkanatti keenya jechuudha. Roga torban ifni keenyu kanarratti akka malee nu faana fu'a. Rogni torban kun maali? Akkamitti roga torban kanaan ilmi namaa jijjiiramoo jettan na faana bu'aati sanirraa eegalla jechuudha. Tokkoffaan maali? Hariiroon rabbii wajji qabdu irratti murtii sirrii murteessi. Maal jechuudha? Yeroo akkam yeroo guyyaa guutuu dalagattee maal goota hariiroon ati rabbii keetii wajji qabdu tajalqabaa jechuudha. Ilmi namaa namni tokko gaariidha murtii gaarii qaba namni jaanii nama hariiroo rabbii isaatii wajji qabu jechuudha. Hariiroon san murtiidha. Murteessee gara waan rabbitti isa dhiheessutti deemuu jechuudha takkaffaa. Yooniif tana kan hin sirreessine taate achirraa duraan jallinni eegala jechuudha. Kanaafuu murteessi hara rabbii deebii teesseetumaa miti gaa hara rabbii deebi'uun tarkaanfii garasissi ooftu. Waan gaarii dalaguudhaan, waan gaarii hojjechuudhaan, waan rabbi biratti illee nama biratti illee waan gaarii ta'e dalaguudhaan hariiroo sii fi rabbii kee jidduu jirtu murteessuudha jechuudha. Hogguu murteessite immoo karaa tarkaanfiidhaa gara hojiidhaa seenuu jechuudha. Waan tanaan tarkaanfii gootee nama gargaartee karaa rabbii irra deebitee waan godhuu qabdu san ta duraa murtiin duraa hariiroon ati rabbii wajji qabdu maal fakkaataa jechuudha. Tan lammadaa akka qabxii lammadaatti naa fudhadhaa. Tan lammadaa maali? Fayyaati akkamitti eeguu jirtu. Nama fayyaa qabuutu waa dalaguu danda'a. Nama sammuusaa fayyaa qabdu, keessisaa jechuudha. Qaamaa qalbiinsaa fayyaa qabdu. Qaamaa qalbiin fayyaa qabdu jechuun maal jechuudha? Nama waan arge hunda hin nyaanne. Nama nyaata isaallee eeggatee nyaataan waanuma akka gara qabu qofa nyaatu jechuudha tan lammadaa. Wanni inni nyaatu san, wanni inni dhugu san isa miine, dhukkuba ittiin finne jechuudha. Tabiraaho dadhabbiin akka ittiin bifne odoo humna qabdanii, odoo dandeettii qabdanii ispoortii dalaguu danda'u qaama jabeessuu. Irra hedduu dhukkuboonni daddarbaa hin tahin wanni nama dhufaniin of eeguu dhabarraa nama dhufu. Wanni tun amma shamarran yookaan dargaggoon umriin teessan xixiqqoodhaa isiniin galtu. Namni gurguddaan ammoo manguddoo waan tana laaltu ni beekti. Maal jechuudha? Odoon ganama if eegee jira. Odoon ganama waan san cheeggolee jira. Fayyummaa irratti murtii fayyummaa ifirra murteessu. Fayyaan tiyya maal fakkaatti? Fayyaan sammuu tiyyaa maal fakkaatti? Qalbiin tiyya maal fakkaatti? Jiruun tiyya maal fakkaatti jee fayyaa irratti murtii murteessu. Borurraa jalqabee waan nam fakkaanne, waan gartee jireenya kiyyaaf namiidha hin nyaadhu je'ee murteessu hin nyaadhu je'ee waan isa miidhaa jechuudha. Sana booda borurraa eegalee ka'eetiin ispoortii hojjedhee qaceelloo qaama kiyya jabeessee jechuudha. Ta duraa amantii rabbii wajji qabdu irratti murteessitee hojii hojjechuudha. Tan lammadaa ammoo fayyaa keetii irratti hojjechuu, fayyaa hawaasa keetii irratti hojjechuu, fayyaa maatii keetii irratti hojjechuu, fayyaa hawaasa keetii irratti hojjechuudha jechuudha. Namni ijoollee qabdan ijoolleen teessan akka fayyaa taatu, akka cimtuu taatu, qaamaa qalbiidhaan jabdu akka taatu fayyaa isaa irratti hojjedha. Tun murtii lamadaati. Hogguu tana murteessite ammoo tarkaanfii irratti murteessuu qofaa miti. Qabxiin sadaffaadhaa hariiroodha. Hariiroon ati ifii mataa keetiitii wajji qabdu maal fakkaata? Atummaanuu ifii wajji jechuudha. Waan silaa murteessite san gara hojiitti jijjiiraa jirta. Waan murteessite san. Karamiin murteessitee siituu beeka. Hariiroon sii fi maatii kee jidduu jiru taakka. Hariiroon sii fi yoo haadha manaa fi abbaa manaa taatan haadha manaa fi abbaa manaa jidduu jirtu. Hariiroon sii fi ijoollee kee jidduu jiru. Hariiroon sii fi hawaasa kee jidduu jiru. Hiriyoota kee jidduu jiru. Namni hariiroo isaarratti murteessee ifirratti hin dalagin jijjiirama fiduu hin danda'u. Murtiin takka guddoon yooniif murtiin ati murteessite nama akka garan qabne wajji kasi oolchaa jirtu taate adaraa dhugaan isinitti himaa miti murtii irra deebi'aati. Murtii teessan gulaalaa. Eega murtii teessan gulaaltan booda immoo wanni san gaariidhaa hamtuudhaa jechuu ni dandeessa. Achirra murteessite. Gaafa achirra murteessite murtii tee irra deebi'iiti. Rivaayiz yookaan gulaaliiti. Namni niin ani wajji deemuu jiru hunnaan ta'u. Namni niin atti silaa karaa gartee bultii seenuufillee yoo taate amala hamaa qabu yoo taate naan ta'u. Wanni niin ammaan tana dura murteessa. Hariiroon ifii wajji qabu useetuma sababa adda addaa heddummeessuudhaan if guddisuu dadhabuudhaan hariiroon ifii wajji qabu hin ta'u tana sirreeffachuun qaba jee dhugaaf itti himuu qaba. Qabxiin amma sadaffaadha hariiroo jechuudha. Tatti aantu hoo qabxiin afuraffaadha barnoota.
Barnoota irratti murtii akkam qabdi? If guddisuu irratti namni barateeti waan adda addaa barate barnoota hagartee yuunivarsiitii yookaan bakka adda addaa seentee barattu malee hatti aanu jechuu barnoota itti aanu. Barnoonni guddaan haa abbaaniif barsiisu. Maaliin barachuu qaba? Yuunivarsiitii yookaan bakka adda addaa irraa eebbifamee bahee garuu dalagaa xiyyaaf waan na gargaara. Sartifikeeta akkamiin irra baradhu. Waan akka torbaan dabreessin barsiisee waan akka editingii, kitaaba dubbisuudha, waa barreessuu danda'uudha. Wanni akkanaatu ta abbaaniif barsiisu. Ta dabalataan jechuun vaaliyuu ida'atee jireenya isaallee ifirraa jijjiiruu jechuudha. Waan kanarratti hoo maaliin qabaa? Maaliin godhu jiraa? Maaliin buufachuu jiraa? Maaliif guyyaan kun taa'ee isin hin eegu? Warri ammaan tana dhaloonni ammaa bilbila ismaartifoonii yookaan aayifoon haa ta'u, saamsangii haa ta'u, kana isin bara kana keessa hireen gaariin dhuftee kana beektan, if qopheessee kanaa wajji deemuu jirtan. Warri kana dura dhaloonni immoo kana odoon arkin qote hedduu jira. Yooniif gaa waan ajaa'ibaatiin isinitti hima namni moobaayila biyya tana keessatti baafachuudhaaf moobaayilii isii jalqabaata kaartaa manaa fa'aa qabsiiseeti moobaayil kana fidata. Kanaafuu barnoonni ati if barsiisaa deemtu, wanni ati ida'achaa deemtu san jireenya kee keessatti kallattii odoon ta'in barnoota fuulleedhaan barattu odoon ta'in ati dabalataan if barsiistee guyyaarraa if guddisaa deemta. Barnoonni kaan beekamaadha. Isteeppii qaba. Adeemsa qaba. Adeemsa saniin itti deemtee cimtee maaliif warri keenya kun narratti waa baasa. Akkaan jijjiiramu barbaaduudhaaf ja'anii barnoota irratti if jijjiiruun murtii irraa ta'a. Namni maas barnoota irratti if jijjiire ofiinsa hin qabu. Hacha aanu ogummaadha. Amma waa lamaan tanaa wajji deema. Amma durallee tiiktookii irratti yaada tokko yoo haa ogummaa qabaadhu yoo haa barnoota qabaadhu yoo haa lachuu qabaachuun dirqama jennee jirra. Namni barnoota qabu ogummaa hin qabu gaafii jettuutu naa katabee jira. Namni barnoota qabu barateeti mana barnootaa irraa ba'ee eebbifamee hogguu gabbaa'e ogummaa waan sanii muuxannoo hin qabu. Wanni guddoon jireenya ilma namaa keessatti bakka ogummaa sana nama barbaachisu. Ta duraa takka maali? Takka barnoota jenne tatti aantu ammoo muuxannoodha. Tatti aantu kutannoodha. Muuxannoo tana hin qabdu ogummaa adda addaa qabda ግን muuxannoo hin qabdu. Yoo gabbaatee namni arraan tana yuunivarsiitii irraa herreegaan gabbahee yookaan akkaawuntiingiin eebbifamee gabbahee tokko herreega dirjitii tokkoo cufuu hin danda'u. Kanaafuu ogummaa waan sanii itti hidhachuu danda'uu qabu. Namoonni barnoota yeroo odoon fixin karaa dhaabee ogummaa adda addaatiin if barsiisee jechuun barnoota gaggabaabaadhaan bakka gurguddoo gahees ni jira. Kanaafuu ogummaa akkamiin qabaa? Ogummaa bakka ogummaa jettu tana ogummaanis akka barnootaan namaa ilaalamtu wal faana deemti. Kanaafuu ogummaa qabaachuu qabna. Kabiraa hoo wanni guddoon nuti ilaaluu qabnu boruu murtii teenya keessatti maali wanni ani barbaadu? Karamii kara diinagdeetiin, kara maallaqaatiin eessaan gahuu qaba. Gaafiilee tanneen yoo if gaafatee arrarra taa'ee karoorfatee qabeenya yookaan diinagdee maallaqaan waan akkanaati